obboleettiin koo wayii Dubaayitti gaaziin gubee ture beektanii. Yoom? Amma ji'a lamaaf deemaara Ramadaana dura. Dhagahamu. Obboleettiin koo dubbadhu ishee yookaan ji'a lamaaf deemaara inna madaamiif hospitaala fiddee amma immoo silkii doktora irraa kaasuu diddeenii mucayyoo amma fayyitee garuu diggoo akka mataa taate furmaata dhabnamee namni nu dandame isii nu ilaalee nu baasee jira. Rakkinni rakkatee wajjin biqaba. Mube maaloo gargaarsa keen barbaada obboleetti kootu Saawudiitti na jalaa boqote kaleessa ganama. yaa ilaaha laalamiin yaa ilaaha laalamiin. Kanaffaa moo weebba shan bakkatti gaamma maal taate obboleettii kee kamitti moqatte? Mube haalota jiru hundumaa karaa keessaan sitti Laa uummanni hin booyiniiti hin booyin sii jirraa hin booyin. Haa ta'u obboleettii kee dhabdeeyyii nu galchuu dadhabnaa maallaqa baafne maal taate hin booyina taraa rabbii. ani Saawudiin jiranii bira hin jiru akka inni gaheetti harka namaatti jedhu. Mana ijaazaatti Eeyyeen himi ka ummata baan gosa mana mana ko jole ko pingi wala dara rabbi waan ngi tu na fuula ko dase jela dhaggeeffadha dubbadhu waan jirtu dubbadhu mata oromoo addaan baasa intalaan jiri mucayyooni namsee lama namsee xuuriidha. Abbaa manaan hin jira obboleettiin abbaa manaa hin jirti. Abbaa manaa yeroo sanatti iddoo hojii jiraa ture. Inni erga bakka wanti hundumtuu raawwatametti bilbilanii fi nama shiidhaan xiqqoo walitti dura qiimii walirraa qaban bilbiltee fi sibiran dhufa jetteeni dhuftee galgala sana wajjumaan turanii gara barii geessee u'uu jettee hiyyitee innaa qaqqabanii oomacha afaan funyaaniin bahee naa abbaa manaa bilbilanii abbaa manaan ambulaansii fidee dhufutti bakka ishiin qorrite jedhanii kanuma bakka dhageenye. obboleettii koo mataa yoonni dogoggore na sirreessaa asirratti waa si gaafachuun barbaada. Namni keenya lafaa kaasees waa haasa'a namni duunaan namni keenya irra caalaan rabbi guyyaa siitiidha. Harka namaatiin isa duutu makiinaan isa duutu guyyaa siitii biyyeetti salphatu jenneerra. Garuu shakkiidhaan induunaa isin immoo warri jirtanu maaliifi amma ragaan qabatamaa jiraan naan akka to'annaa seeraa jala ooltu gochuun danda'ama. Shakkiidha miti amma wanti kun. Shakkii WhatsApp inna dubbisa. Ta'e jedhee hima qaanuma na balleessuudha jechuudha. Ta'e jedhee hin kadhanneen himan. Ergi tikkeetti jedhe dhufe ofiisaati. Namni isa kadhate hin jiru. Edaanuu tikkeettiin inni waan kanatti galee fi makuma koo na balleessuufi. Walumaa galatti ijoollee koo miidiyaa irratti dubbadhee miti keessaanuu dubbadhee waadaanan guutaa. Namni tokkoffaa ba'e birrii miiliyoona tokko Itoophiyaa badhaafamta. Namni lammaffaa ba'e birrii 750 badhaafamta. Namni sadaffaa baate birrii 500 badhaafamta. Ijoollee keenya guutuun mana Habiibaatti kan takkaa carraan ijoollee keenya ba'ee jennaan arginee hin beenne wal geessee citaa shan kutatte, 4 kutatte, 3 kutatte. Harroo asitti miskiina keenya gargaaraa badhaasa argachuu qabdi ijoolleen keenya. Namni sadii adarbu lama Oromooti intala Oromooti nama sadii adarbu birrii miiliyoona tokko jechuun birrii qalbii miti. Sirkaa kan ba'u 2,000 garuu nama tokko immoo carraan kan qabu birrii miiliyoona tokko birrii 750 lammaffaan birrii 500 waan ijoollee keenya jijjiiru kun waan isiin biyya dubartiin sadii argattee amma fakkeenyaaf dubartiin sadii biyya alabaa keessa teessu carraa kan argattee yoo kun waan sadiin kutee kiyyaa kun sadiin kutee laala ayyuu biratti ijoolleen Oromoo sadii
Singammachiisu biriin kun lama sirkaa ba'ee miskiina gargaaree raafee immoo namni sadii badhaafamee namni sadii shaantaa qabatee Oromoo koo galatoomaa jedhee yoo gara biyyaatti galee hojii isaa hojjetatee jiraate biyya arabaa keessa. Singammachiisu maal haasidummaan akkana uummata keenya jechuudha. Uummata mukarra ba'ee ka'ee muka sana ofirratti murudha. Kottuu galee kottuu itti galin jenneeni ofii dhufee waasaappiin na dubbisi. Risiitii ergi jedhe birrii 2,000 ergii ka'ii risiitiin si erga kaardii tikeettiin si ergan jeen risiitii ergennaan tikeettii maqaa isaatiin barreessee ergeera. Tarii mana si jalaa qorriti mana kee oofadhu nama siin bule guutuu hambisi kaleessa gargaarsa keessa hin jirtu garuu kaleessa deeggarta keessa maa kaleessa yeroo nu deeggarsa uummatarraa gurru eessa jirta kaleessa yeroo nu uummatarraa deeggarsa gurru hin kenninaa maaliif hin jennu. Har'aan mogati carraa ijoolleedha. Deeggarsa deeggaraa carraa argatan ijoolleen jennaan maasitti dhagaam ijoollee. Ano obboleessi keessan kaleessa sin sobeen beeku. Hadhas isin hin sobu. Borillee isin hin sobu. Kutadha. Kutadhuu laali. Kanatti kutattu immoo hiyyeessattiin iyyadhu. Birrii 2,000, 4,000, 6,000 gargaarii tikeettii sadii si dhufa. 6,000 yoo kennite. Tikeettii sadii si dhufa yoo rabbiin carraa sii baase eebbamaa tikeettii si qaqqabe fudhuu galee afootu namni si gaafatu tokko hin jiru namni waan irraa qabu jiru. Ishii kutadhaa ana siniin jedhe kutadhaa itti gala hiyyeessa gargaaraa badhaafamuun dhorgaa miti. Badhaasa jechuudha. Tarii du'aayii hiyyeessa sin gargaartan isin qaqqabee namni sadii birrii miiliyoona tokko birrii 750 birrii 500. Koppiliin kina godhaa lakkoofsa wayii argeetti fakkaata waan hin geetti gidi. Lamaaniyyawum thank you ijoolleen keenya galatooma jabaadha. Namni jabaa ofii hin jabeeffata. Namni yoo akkam ajaateeyyuu nama kutaa ofii ofitti qabee gorfatee bar mataan ol si qabee maqaan sitti godhee malee maqaan si nyaadhee hin beeku. Akka jimmaatti yoo deemte gadi baate duulte jimmaa maqaa balleessee hin beeku. Jimmaan arrabsiisee hin beeku. Geessanii takka guyyaa tokko namni tokko anaadhee jimmaa arrabsee hin beeku. Hojiinan hojjetaa jiruu fi hojjetaa ture waan mataa ol isin qabu malee waan mataa gadi isin qabu miti. Isinuu akka naanaan jettanii namni irraa maal naana jedhu. Akkasii fixeeraan gara kootiin yoo waan dubbattan qabattan dubbadhaa. Namni tikeettii kana kutachuu barbaadan jirtu as jala. Lakkoofsa isinii kennina waatsaappiin deemtanii birrii 2,000 Itoophiyaati. Carraa 2 barbaadan 4,000, 3 barbaadan 6,000, 4 barbaadan 8,000, 5 barbaadan 10,000. Maqaa abbaa barbaadaniitiin maqaa haadhaatiin maqaa abbaatiin kutuu dandeessu. Kan isin kuttaa laala geeffadhaa. Yoon argadheessi shoo yoon dhabeessi immoo silaa rakkataa gargaara birichi inni hafe jedhaan iyyadhaa kennaa malee carrichaa jettanii mitiin isin yaaluu qabdan. Rakkataa gargaarta. Bireen barbaadeen tikeettii si kennamu badhaasa argatta. Duwwaa lakkoofsa barreessii fi nage lakkoofsa amma isinii barreeffamu fudhaati deemaa haayi jedha akkaawuntii isinii dhufaa maallaqa galchaati risiitii ergaa yeroo risiitii ergitan maqaa keessan amma akaakayyuutti barreessitan erguu kan daganne akka isin hin baane kun lakkoofsi barreeffameera geeraa shawuu barreesseera akka isin hin baane kutadhaa 1 2 3 kutadhaa ergasii birrii 10,000 kennitanii calluma ta'ee deemtu miti amma immoo birrii 10,000 kennitanii miskiinas gargaaraa ofiis badhaafamta. Maal rakkoo qabna? Ati hin argitu isa ergame. Dhiifama naa godhaa kakaleessa hin argitanitti waan hin irra oolee edas waan hin irra oolee argitanitti mashaakila irra turre xiqqoo biiziin ta'ee kanaafi isiniif kan argisiisa ijoolleetti dabarseeraan hundi keessan risiitii hojjetamee dhufaara isiniif kan erga. Tikeettii ishee Geessan warri argattanii jirtanu hadha isinii dhufa hunda keessaniif tikeettiin. Warri argachuu barbaadan immoo kunooti akkaawuntii lakkoofsi bilbilaa barreeffamaara waasaappiirra yeroo isin dhattanii haa jettanii akkaawuntii isinii dhufaa akkaawuntii carra birrii 2,000 Itoophiyaa galchitanii yoo 2 barbaadan 4,000 yoo 3 barbaadan 6,000 galchitanii maqaa abbaattiin isinii kutamuu tikeettiin isinii ergamu naa ergaa risiitii wajjin yaalladhaa. Rakkataa keessan gargaaraa badhaafamaa dhumate angara kootiif dheera dirooni waan jettan qabdu yaa kalbatillee jechuudha.
بروني ما في دولة ما في دولة دولة كده كيسا ما دابت ما أي تدور طيب من نركب ده بار أي تدور مي أي تدور أنا كا ما تدور هريوم ما لان ديفت تشورات دولة وأنا سجارة دوفاني يوم كه برمو جوله ده بيت دولة برمو ده من تدوران سيجاره سني فنديسه चलो मैं अगर और ये बता दरवाजा के बेटा रगप्पा इन तो क्या नाम याद है अरे बता दीजिए आइए नगल चोरे तो माली माल तुझे तो को फरा के फर कराने मारा के फर दो वानी ये तुम बिरनी ना बाबा तो बिगड़े दो बड़ा तेरा द्रोणी والله بالله तो बिगड़े दो बड़ा तेरा सिर्फ सेला की तेरा मर्जी अजा तो क्या लगा हाँ la cosa ora dera ni leva ka birri ma ito ataraka sira ka inu ndiki kuma la mami to pia kuma la kuma la ma to pati ni birri mi le to kuma la fam to kurbatina na chike se sentran jani sila au winke dubai ndate makina bita chura baka yo ka tara sibe makina bita okay anto ko fara ke far maka abbati maka ilmati maka afur qulutin tikkati sari ba fada amma la cosa ora dera ke san hira abba barba de ko ta churan de sa singide ayo inshallah mube salam alaikum wa alaikum assalam nagami nagabareda obboleettiin koo wayii Dubaayitti gaaziin gubee ture beektanii yoom amma ji'a lamaaf deemaara ramadaana dura dhagahamu foto politik dubbaddu she yokane ji'a lamaaf deemaara inna madaamii hospitaala fiddee amma immoo silkii doktora irraa kaasuu diddeenii mucayyoo amma fayyitee garuu dikkoo akka mataa taate furmaata dhabnamee namni nu dandame isii nu ilaalee nu baasee jira. Lakin ni rakkatee wajjin biqaba. Mube maaloo gargaarsa keen barbaada obboleetti kotu Saawudiitti na jalaa boqote kaleessa ganama. yaa ilaaha laalamiin yaa ilaaha laalamiin kana faamu ween fashan bakkatti gaamma maal taate obboleettii kee kamitti moqatte Mube haalota jiru hundumaa karaa keessaan sitti laa ummanni wamboyiniti himboyin sii jirraa himboyin haa ta'u obboleettii kee dhabdee nu galchuu dadhabnaa maallaqa baafne maal taate minatti himboyina tana rabbii ani Saawudiin jira ni bira hin jiru akkan nagayetti harka namaatti jedhu. mana ijaazaatti Eeyyeen himi ka ummata baangotta mana ko ijoollee kooppiingii godhaatan rabbii waan hin jettu nan fuula godhassee jedha dhaggeeffadha dubbadhu waan jirtu dubbadhu uummata Oromoo addaan baasa intilaan jedhi mucayyooni namsee lama namsee xuuriidha. Abbaa manaan hin jira obboleettiin abbaa manaa hin jirti. Abbaa manaa yeroo sanatti iddoo hojii jiraa ture. Inni erga bakka wanti hundumtuu raawwatametti bilbilanii fi nama shiidhaan xiqqoo walitti dura qiimii walirraa qaban bilbiltee fi sibiran dhufa jetteeni dhuftee galgala sana wajjumaan turanii gara barii geessee u'u jettee hiyyitee innaa qaqqabanii macha afaan funyaan hin bahee na abbaa manaa bilbilanii abbaa manaa ambulaansii fidee dhufutti bakka ishiin qorrite jedhanii kanuma bakka dhageenye. obboleettii koo mataa yoonni dogoggore na sirreessaa asirratti waa si gaafachuun barbaada namni keenya lafaa kaasees waa haasa'a namni duunaan namni keenya irra caalaan rabbi guyyaa siitiidha harka namaatiin isa duutu makiinaan isa duutu guyyaa siitii biyyeetti salphatu jenneerra garuu shakkiidhaan hin duwinaa isin immoo warri jirtanu maaliifi amma ragaan qabatamaa jiraan naan akka to'annaa seeraa jala ooltu gochuun danda'ama shakkiidha miti amma wanti kun
shakkii osoo hin Nu taane waamtu si mubaarak jiraate waamnee asirratti waamnee bilbila nu kentanii naan bilbila waamnee asirratti uummata Oromoo finnee kumaatamaan qorachiisuu dandeenya. Sana booddee gara seeraatti dabarsuu dandeenya. lakkoofsa abbaa manaa siifan kennaa lakkoofsa mucayyoo sanaa siifan kennaa lakkoofsa obboleettis siifan kennaa lakkoofsa ijoollee bira jiranis siifan kennaa shakkii osoo hin taane kuni waan ijoollee bira jirantu natti manama fakkeenyaaf Dubaayii jira bira hin Abbaa manaa siitu waamne amma akkanan jedha. Ijoollee waamnu abbaa manaa. Walii waamu uummata. eeyyeen siifan kenna Ummata nagaa ummata. Horii koppilinkii sheerii gootan halkanii guyyaa. Isintu mirga qaba. Waamu abbaa manaa. Ni ta'a waamnee gaafannu. Ummata keenya. Otoo hubatanii wayyuu hubattee isheen amma waan jettu namoota ishii bira jiran irraa hubatanii inni dhiyaata inni raansaa rakkinan qabu. Ayyee akka gootu kallattiidhaan andan walaa fi gadi bu'iitiif ooloo si deebisee lakkoofsa abbaa manichaa na argi keessan jabaadhamuma. Gadi bu'i. ishi siifan ergama gadi bu'ee Ammuma mubaarak tiktokiirraan ammuma naa ergi ol deebi. Naa ergi ol deebi. Ummatoo waamnu waamnee kaanee qorannee abbaa manichaa qorannee akkasitti duute qorannee kaanee sana booddee warreen qaamatti inni akka to'annoo seeraa jala galtu goonu moo maal goona? Mube abbaan manaa haa dhufuutii abbaan manaa waan hin jedhu irraa ilaalleet nama biraas immoo akkasuma ragaa nama lamarraa waa wal fakkaatu yoo ta'e nam tokko otoo ta'e waa wal fakkaatu nama lama sadii irraa yoo argame kanaan booda tarkaanfii biraatti isa yoo ta'uudhaa baate immooyyuu karaa ishiin jarri itti gargaaraman gochuu wayya. Ayyee gaamma gargaaruu rakkoo tokko hin qabu yoo haqni mucaa duutisii kun maaliif ijoollee biyyaa namaa jechuun abbaa keenya yoo jedhame eenyunu dubartii taatus abbaan rakkattootaatu yoo jedhame dhageessanii dhibbaan dhibbatti dhugaadha. Kanaaf akka arge du'uun qaban waan immoo akka daqaccee qabanne finnee qorachuun dirqama keenya. Uummanni hordoftoonni koo parsantii 75 isintu murteessa waan mana kana keessatti hojjetamu keessatti. Yoo dhufee abbaa manaa gaafannee abbaa manaasiiti jennee qorannee xiqqoo simaatiin isin boqota qalbiin isaa viidiyoon ciccitee bira gaa waan ta'eef intilaata qananii duutee amma wanaa irraa yaamaara haqni hin baane jedhame jechuudha. Ammas kan biraa amma nama daamitti duute siyaara. Ergammoo mana isaa nafsa xurii nama lubbuu lama duute yeroo dhamu badaan rifadhe. Kanaaf abbaan manaa dhufee jennaan akka nama tokkotti gaafannee akkamitti duuti jennee gaafannee waan dubbattu irratti ragaa qabdu yoo qabaanne hin dubbatin jennee gaafannee waan jiru irraa hubannee yoo nama biraatti nu dabarse nama biraa sanas waamnee qorannee haqa obboleetti keenyaa baasuuf dursa. Reenfi immoo shanaffaadha kun. Mube. Haa isin tokko keessaa hafteetti afur. Reenfa afuri. Isin tokko keessaa hafteetti. Mubeen kanaan duraa sunis hin galle mamma yoonaatti. Mube. Isuma wajjin ka sadartii bitee afur. Isuma wajjin afur. Shanaffaan tokko duutetti lamee ture. Madaamiin matu aartee duutetti booddee immoo jirti hin argitan yoomuyyuu jetti jedhanii inni shakkii qaba. Afur garuu qabatama. Kan isii ammaatti wajjin afur qabatamaan du'aniiru ijoollee shamarranii torbee kana keessa. Ijoollee afur ture. Mube ni turkii gamaan jiru. Ishii obboleetti maal jetteeti mimee? Ayyee Dubaayitti gaazii itti dhoo'eeti mucayyoo wayii nama naannoo kennaati. Madaamiin ambulaansii waamtee hospitaala geessite. Hospitaala fiddee achi dhiiftee doktorootatu gargaaru jiraan. Mucayyoo abbaan manaa isii biyyaan irra daawwatee dhaqnee yoo ilaallu nafti mulu gubateera. Ishinis du'aati jee mana kimi jira? Moo fayyaa? Nafti muluun gubateera lukallee irraa muraniirani. Maal jechuudha inni kun? Gaazaa itti dhoo'ee jechuudha. Laa fayyaa jirti moo duuteetti jenna miilli isirraa murame moo maal naan galle? Ufeen jirti ufeen beektu. Dubaayin naannoo kam? Sabboolaatti isheen naa godhame? Abu Dhabii jirti. Sabboolaatti isheen naa godha? Sabboolaatti isheen naa godhame? Sabboolaa saamma bu'e sanatti ishee ergoodhaan achi jira waan ta'eef. Ergoodhaa sabboolaatti laa intilaalaa nan kadhadhaani. Obboleettii keenya keetiidha miti siin amma maqaan si keetiidha siin amma ooyi abshiru hin deemin obboleetti. Nama dhaqee ilaali. Urjiidha isheen amma. Urjiidha? Urjii! Urjii! Urjii sanyii hacee. Urjii sanyii hacee mee haa inaan jedhi. Ergi lakkoofsa WhatsApp keetti seegaan jira. Lakkoofsa abbaa manaas ergi nan dawwalaaf kallattii dhumaan ammoo seegaan jira obboleettii ko. TikTokii dhumarraa na ergi. Eshi mucaan dhalattuu naannoo kamiiti?
Tanjedaan isin nagelle ijoollee nagelle. Arsina gelle. Mutakaatiitti xaaxee Abu Dhaabitti. Itti dhooyee Miilli siirraa kutameera. kutameera. Miila tokko. Miila tokko Qaamni sii guutuun guggubateera jechuudha. gubateera. Madaamiin kun yaalchifteetti Madaamii isimatu bira ture dura. Madaana dura deebitee achitti hin deebine. amma mana ijaazaa ciibsii jirti jechuudha. Inna achitti hin deebine ijoolleen biyyaan irra dawwalanii dhaqee yoo ilaalu ani sodaadhee qaamni muluusii gubatee jira. Biraa deeme. Hospitaaluma jirti. Hospitaaluma jirti. Hospitaala jirti. Okay. Kana nyuti lakkoofsi ni jaleeyoon. Du'a shan Lakkoofsa isin erguu keessa WhatsApp madaamin na cinku jira akka dubbadhu. Warri carraa keessa yaallachuu barbaadani lakkoofsa geeraan yookiin nageen barreesse malee fudhatina. WhatsAppiin haa jettanii akkaawuntii isinii dhufa. Warri lakkoofsa jaatti barreessaa jirtan immoo nama gowwaa yoo qaxilaa kun lakkoofsi akkoo inni carraatti yaallattan 84 kana. Geeraa Lakkoofsa keessaa si ergu. Memee kotu viidiyoo siitiif waan hin qabdaa Afrikaa viidiyoo si. Viidiyoo siin qabdaati. Silkiillee nu seensisan namaayyuu nu seensisan uffata qofa uffata. Mana akimii keessatti mucaa nama. Mana akimii keessatti. Mana akimii keessa jirti amma xiqqoo of beettee akka mataa taatee silkiillee hin qabdu doktoroonni biyya dawwalanii asiina baasaa jetti. Madaamiin silkii kaasuu diddee lakkoofsa madaamii ani hin qabaan. Uummatoo naman gaddisiisu. Baay'ee Ilmoon dubbaa tokko rakkoon biyyaa baasee biyya namaa keessatti gubattee aanaa gubatu gamtiin kamtee wana. Tagaajitti taatee gubattee miilli sii irraa kutamee amma kun balaa gubaa sanaan jechuudha. Miilli sii tokko irraa kutamee fayyaa manaa baatee du'aan qofti afurtu jira. Namni du'ee jiru amma tallaa firiijii keessa jiru akkuma itti uummatatti gadi ba'uun dhabean. Tokko sagalee ta'uudhaa qopheessuu nageenyatti finnaan. Tungu yaattee gaddu lamaffaan du'ee dhufe. Yaa Rabbi jedhee duntaa sadaffaan dhufe. Amma afuraffaan dhufe. Namni du'e afur. Shamarran mana madaamii keessatti duutee jirtu afuri. Garaa nama nyaatan nagaa biyyaa ba'anii. Kan isii kanaayyuu immoo warra du'e iyyuu wayyuure. Innamu bee imbaasiin illee dhufee ilaalee deebi'ee ittiin deebine. Warri du'e koo hin boqoteem jara keenya. Warri du'e hin boqote. Isin kun immoo miilatti irraa citee gubattee jirti. Mee ijoollee ergeetan laachisee sabboonaa taraa yoo jala jalatti garaan jabaatanii kottu sabboonaa ko ittan dawwala. Sabboonaa sanyii Jawaar Mohammad sana. Baraatiin qaba. Bakka ishee akkaataa ittiin isii tana baasee sinaa Sofiyaanii kontiraata jira. Sabboonaa dawwalaa naawaamaa lakkoofsa qoy giftii ko abbaa manaa waamne. Nubbe yookaan lakkoofsa cinatti erginatti dawwalaa taate udee jiru. Mana mubeetti kottuun jedhaanii. Lakkoofsa sadi deemii lama isa kan carraa kana qabda miti haa naan jedhi isa Saudiitti dawwali garuu qoy isin nagaanu qoy nan dawwalaa fi makaaddiin ko jirti sabboonaa na waamaa warri lakkoofsa sabboonaa qabdanu sabboonaan kottuu sin jedhemu waalaksi waamaa jedhaan daraatti dawwalaatti rabbeedha na waamaa inni Abu Dhaabiin jiru garuu nama na erguu danda'a dhaqee alaalu namni mucaa akkasiitti jirtu wanni kun madaamis hin gaafachiisa sinii galee mana madaamitti gubatte waan ta'eef madaamis hin gaafachiisa.
madaamii akka embaasiin itti deemenuu gaafatu goonee sana booda yeroo si mana kimiitii baate deeggarree biyya galchina. Wanti nu gochuu dandeenyu kanuma. Kalas. Amma immoo garuu akka nama firan qabnee gatamurra qoy sabbonaatti asi dabarsa. Maqaan isaa eenyuun urjii? Welcome to voicemail service. Lakkoofsicha waatsaappii moo kallattii hojjeta urjii? Imo bilbileef mee imo online jira kallattii sin hojjeta garuu amma bilbileef itti meeraani si bilbila mubaarak jedheeraan tole naan jedhe. Kotu deebii qaba waan kana wali. Ishi bakka qottanima ishi. TikTokiin gargaara. Itti nima okay ishi itti nima tole itti nima. Welcome jedhee maal nyaachurra. Uummanni keenya namni 750 jirtan kun qophiin godha al tokko. Harka keessan qophiin irratti ilaalanii. Manni kun mana keessanii haadha Ukamamtee jirta gurbaa sagaleen kenna gaamu. Ana hunde. Ina gaama ama. Bakka keessaa isin bisa. Nagaa mamma. Iddoo bira jira. Okay. Koppiliin ishee godhaa dhaabboodhaa. Waaraalii manaa kaasaa tiktokii bifa tiktokii darbadhaa. Manni kun mana keessanii muubee kan itti duulanii fi akkasiin hin gargaarree fi mana kana immoo harkumaan maal gatii isin hin baasu harkaan taa'aaf koppiliin godhame kaasaa waaraalii manaa. Maqaan isaa inni Faiz gurbaata kam inni dhufetile. Lakkoofsa kan eenyu kamu beelaa kun Faiz gurbaata kam inni. Urji oldebi maqaan kee mucaa maayini maqaan isaa maayini Amini mameenyuni sila Urji Urjin keessa gadi baddee yoo Bilbilaa irti koi geeraan dhufti. Faazi Amini mameenyuni Urjini kadamma urjin jette hojjetaan jedhe gati lakkoofsa barreeffadhu. awantu sabbonaa yoo dhufe ollaa galcha yaa rabbi abdiin koo sii Kunoo kan amma gurbaan yeemiin koo si buusaa jira as deebi cufiiti bilbila as deebi si baasaa jira as deebi obboleettiin keenya obboleettiin kee Dubaayitti jala miilli sii citee ibiddaan gubatti jedhamti jira waa'ee immoo obboleettii keenya namni ajjeeseera jedhamee immoo walumaan qoranna warri gaaffii gaafachuu dandeessanu wal galtanii gaaffii gaafattu. Inda'uum ijoolleen naannoo kan urjin jette dhufeera dhamaara ammoo. Mubee tiktokiin isaa Amin Imaam jedha zala jira ol galcha. Naa galcha Amin Imaam barreeffatu. Ijoollee Jimmaati. Ishiin duute mucayyoo Wallaggaan ni mucaan Jimma. Amin Imaam argeera. Minuutii qaba. Halo. Amin seenteetta fakkaata. Amin ol galtee
Miyuutii qabadhaa dhiifamaa wajjin al tokko waan an gaafadhee keessatti dabarsu jira. Amiin. Amiin. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kun jira? Kun jira viidiyoon nu ba'i. Okay. Ergeera kunuutu. Okay. Ijoollee isin immoo koppiliin ishee godha. Lubbuun intala Oromoo tokko miif qaaliidha. Nagaama. Nagaame koppiliin ishee gochuu dagatina. Koppiliin ishee godha. Aloo, salaamu alaikum. Koppiliin ishee godhaati. Sagaleen mana kanatti dubbatamu guutuun keessattuu modereetarri waraabuu dirqama qabdu jechuudha. Rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Obboleessa koo baga nagaan nufti. Baga nagaan na eeddan. Haadha manaa keetiitii siin duuti. Neetworkii isaa hojjetaan jirreetti fakkaata. Koppiliin godhaa kaalaa kun kanaafani kanan koppiliinkii godhaa sinin jedhu kanaafani. Koppiliin godhaa. Bayyee bube. Sabboona baga nagaan dhufte yaa Rabbi. Maal jedhee yaa Rabbi abdiin koo sumaa. Amiin deebii galchaa laalaati. Yaa Rabbi abdiin koo sumaa as deebita moo as hin deebitu? Sabboona bilbila sii keessaa naaf ergitii siifan ergaa intala tokko intala Oromooti dhalattuu naannoo Arsii Boqqojjimoo maal jedhanii Dubaayin keessatti Abudaabii keessatti buttaa gaaziitti xaaxee fayyaa si gubee mana akimii keessa jirti miilli irraa citeera balaa ibiddaa sanaan miilli irraa citee jira bakka waa tokko bakki siin mul'attu hin jiru jedhanii Please, sabboonaa koo rakkadhooti nama naa ergime achitti. Nama ergiiti.